Hordoftoota koo guyyaa har'aallee immoo baay'een gammade. Siifanii burteen teecha yeroo hundumaa gammadde jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon gammade. Maal gammade jechuun keessa inni akkuma argaa jirtanii roottoon kun naa xalabame naa dhufne isiniin jedheetiin ture. Warroonni viidiyoo keenyaa hordofaa jirtanii dhageessan jedhee yaada. Yeroo darbetti namichi naa xalabee ture dhufne eeggachaa hin jiran jedhee waaqayyo guyyaa qaba. Har'a immoo kunoo naa dhufee jira. Akkuma argaa jirtan kaaroottoo isa kanaadha warri ergachuu barbaadanii roottoo isa kanaadha hin qolloofamaa kuni qulfiidha. Amma kan wannoo qabu kun qulfiidha. Kuni banamee jira nan bane jechuudha. Kun immoo qollofame qulfii immoo bittanii qollofan jechuudha. Amma hin qollofamne garuu cufameetuma jira jechuudha. Iddoo sibiila wayii qaba. Iddoo saniin qollofachuu dandeechanii jechuudha. Waaqaa baay'een gammade jechuudha. Galata waaqayyo ashamaa akka jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo siinlee baga nagaa taatan baga jiraattan siin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warri chaanaala kiyya afaaraa taatan asumaa sabiskiraayibii godhachuudhaan maamila ta'a akkasuma laayik sheerii naa gochuu hin dagatinaa waan tokko tokkos walirraa baranna siin jedha. Egaa kallattumaan kaa gara gammachuu kootti isinitti yaarsa. Akkuma argaa jirtanii roottoo kana kan eeggachaa ture jechuudha. Akkasuma taargoo kana godhuun isa kanaadha jechuudha. Tokko siin kaasu jedhee ani dhugaa rabbi tokkuma naabiti jedhee ture jechuudha. Garuu galata waaqayyo namtichi baay'ee sammuun isaa bal'aadha. Waaqa jechuudha. Lama naabite tokko siin kaasu jedhee lama naabite jechuudha. Innaa galata waaqayyo haa galatoomu. Nama ati gaafa namaaf gaarii taate namnillee gaarii sii ta'a jechuu barbaadetanani innaa hordoftoota kiyyaa hedduutu akkan gammade akkasuma ijoolleen ergachuu barbaada waan akkanaatiin ergadha. Kuni maaliif biyyatti illee si fayyada asitti illee si fayyada asiillee kanattu si baay'ee bareeda. Yoo biyyallee gale kan si fayyada jechuudha. Waan nama duubatti miiqana akka bitamuun beektanii yeroo tuman kun biyya keenyatti guddiidha yoo amma jechuudha. Asitti hin beeku aganni bitteen namtichi isa xalabee waan ta'eef akkasuma amaazoonii irraa kan xalabame amaazoonii guddicha irraa aappii guddaarraa kan xalabame jechuudha. Innaa isaan immoo orjinaaluma fiduu dhugaa rabbi dubbachuuf xankaarra dhaleedha baay'ee gaariidha xankaarra dhalaan baay'ee xankaarradha hin qollofama kuni kan taargoo ergattooniin baay'ee bareedadha jechuudha. Akkasuma kaabidi libsoota wantoota barbaadu wanta gurguddaa kanas keessa naquu barbaade isin jechuu barbaada. Akkasuma ijoolleen xalabachuu barbaadanillee xalabadhaa isin jedha. Maaliif maatii keessatti maatii isin yaa xalaban jechuudha. Yookiin immoo suuqii illee hin jireedhanii ibboo suuqii bakka kanaa namni riyaaddiraachuun oolu saanduqa jedhanii saanduqa immoo nan didi'anii saanduqni kan hadiidamnaa waan akkasitti jira. Isa immoo nan didee jechuudha walumaa galatti. Isin galee dideetiniin kana naa wayyaa kun faayidaa qabu kanatu biyyallee godha deeme kun faayidaa qaba. Sun immoo hin gatama biyya keenyatti faayidaa hin qabu hin jedheen jechuudha. Innaa isatu irra sii kaasa saanduqa dhalaa hin barbaadu hin jedheen. Innaa kanaaf kanatu si fayyada. Saanduqni wanna faayidaa isinii fayyadu baay'ee fuudha jedhan malee faayidaa isinii qabu. Kan faayidaa isinii qabu maali roottotu faayidaa guddaa isinii qaba jechuudha. Akkasuma hin dhommaqullee hin caballee jechaa jiran ijoolleen. Ijoolleen ergitee beektu wannaan kun hadiin isaa xinii akka jiru sun hin caballeedha jedhanii jiran hin dhommaqaa fa'a jedhanii jirani. Kanaaf of eeggannoo godhaa gizee ergachuu barbaadan isa kanaan ergadhaayi bitadhaati maatii keessanitti madhaati jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen beennillee asii kooppii godhatanii shi'eenni irras hin jira garuu immoo kan shi'eenniitii fi kan tiimoo xixiqqoo fiduu danda'u waan ta'eef walumaa galatti isinii aappii guddicha irraa isinii haa xalabanii jechuudha. Amaazoonii jechuudha. Aappii guddicha jechuun immoo amaazoonii jechuudha. Amaazoonii sanarraa isinii haa xalabanii jechuudha. Amma ganaan immoo keessa isaanitti babbareechee duraa duuballee jechuudha. Itti naqemmoo isinitti agarsiisa gisee naqullee viidiyoo isin mana jedha jechuudha. Maaragina fi kiyyaa xaqxaqeetiin maaragina kiyyaa uffaticha kiyyaa maaragina naqadha jechuudha isin galee. Namni tokko osoo naqin anatuuf kiyyaa maaragiidhaan itti naqatee waan amma haalli iyyuu baay'ee naa mijataa jechuudha. Waan akkanaa kun isinii mijata dhugaa dubbachuuf maaliif isinii mijata beektanii? Fakkeenyaaf amma kan dura shaanxaawwan ittiin galu kiiloo 47 san naqadhee sanii booda immoo kan isarraa hafee roottoo kiyyatti godhadhaa jechuudha. Haala kanaan isin fayyada jechuudha isin galtee. Haala kanaaf si fayyada. Kanaaf baay'ee si fayyada. Akkasitti godhachuu dandeessanii. Baqa hagana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Akkanatti fayyadamuu qabdanii. Innarraa baay'ee barattu jedheetii yaada ijoolleen galuudhaaf karoora qabdan akkasuma immoo kan afaffa'uttis galuuf barbaadan jechuudha. Isinii galee kanaaf narraa waan baay'ee barattu jedheetii yaada. Walumarraa waa barana jechuudha. Ani akkuma isin jedha kaakalee viidiyoo isin hojjedheen ture waan tanaan dura
yeroon galuu na mudateefanii sababa kanaaf nama taargoo gochaa jira jechuudha. Isinii galtee birrii baay'een baastanii gaafa taargoo godhatanii taargoo isinii wayya kanas isinii jedhe ibsa kanaadha. Amma ana baay'ee tokko natti mijate bakka duraayyuu kan eegaa jiru roottoodha. Shaanxaa xumuradhee roottoodha jechuudha. Amma arga roottoo naa dhufe immoo baay'ee tokkoon gammada maaliif bakka hiqaanaa hafe isaan mala hiqaa kan shaanxaawwan kiiloo 47 sanii shaanxaawwan kiyyatti guguutadhee kan isarraa na hafe kiiloo sanarraa hafe immoo karaa roottoowwanii kiyyaatitti guutadhee bakka kalaan booda hin jiru. Ani boolee deeme bakka xiyyaraa hoon deeme asii achi hin jiru jechuudha. Kalaas xumuradhee jira jechuudha. Isinii galtee achi dhaqxanii hin rakkattan. Zalaaqee ibsattee qaaqee fudhattaa kalaas wanni biraa hin jiru. Naa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf maatii bira jirtanii nuu bitaa jedhaaniiti isinii haa bitanii akkas godhadhaa jechuudha. Fakkeenya ijoolleen bidiribsii hin binne fa'aa taanaan tokkoyyuu sin gaha. Bidiribsii tokkollee yoo bitan lamallee bitan tokkoyyuu sin gaha jechuudha. Fakkeenya faamana bidiribsiin xiqqoo bidiribsiin natti baate kanan sitti agarsiisan malee sin jira waan ta'eef bidiribsiin jechuudha. Sababa sanii fi kanan lamas jarris naa xalabe jechuudha. Uffatoota biraatis hin jira isa wajjin sin ga'u jedhee namtichi naa xabale jechuudha. Ani immoo maashinoota ijoollee maashinii bittee maal akkasii maashinii ani wannan bittee maashinii hin jiru maashinii gurguddaa miti maashinii buna tumtuu fi kan asiira hojjetu san malee wannan bittee hin jiru maashinii jechuudha. Maaliif maashinii ani gurguddaa kana bitachuu hin barbaadu. Ijoolleen kan saaraa galchuu jira kan wannan makuree fi mana galfatanii jira. Ani hin fedhu. Barbaadu waan akkasii ilkisa kana jechuudha. Maaliif biyya gurguddaan kun sitti ulfaata jechuudha. Ani kanan ofii kiyyaa jaaladha iyyuu ani bidiribsiiwwanii fi konvertiiwwan kanneen malee ani kanaayyuu waada taargoo godha jedhee bite malee ani faayidaa tokko iyyuu hin barbaadu jechuudha. Biyya keenya iyyuu hin jira hiqaan guute jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf bidiribsiin yookiin konvertiis dhabamee miti haa ta'uuti akkasii kanatti gizee tokkicha lamaa sadii baafnee bitachuun itti ulfaata. Maaliif ganaa gallee bitachuu jenneeti asumatti bitannee gala jenneeti kamaal harka duwwaa hin gallu jenneen malee wanni hunduu biyya hin jira. Haa ta'uuti biyya keenyatti immoo akka ammasitti bitannu kanaa miti gaafa gallee waan baay'eetu nama dhiba. Birrii illee hin baa'atti haa ta'u birriinis baa'atu garuu yeroo tokkicha baastee bidiribsii lamaa sadii hin bitattu isinii galee yoo dhaata bitachaa deemte malee. Bakka kanaan booda maal gocha waa'ee bidiribsii waa'ee mana kee keessaa saabdaati kalaas erga gizee tokkicha hiqaa kee guuttatte biyyattis ta'e asittis ta'e erga guuttatte kalaas wannati kanuma suuqidha jettee walii gadi deemtu hin jiru. Baajata kee beeksisuu hin jiru waan karoora qabatte tokko immoo baastee hojjechuu qofa malee jechuudha isinii galee. Kanaaf si fayyadaa ijoolleen taargoo argachuu barbaadani wantoota akkanaa kanatti argadhaa isin jedha kun biyyatti illee si fayyada. Asitti illee si fayyadaa jechuudha. Asittis kanatu irra baay'inaanis qabu baatu lamallee bitattan jechuudha. Baay'ee qaba jedheeti yaada garuu deebistanii immoo saaxiniin faayidaa isin hin qabu biyyatti. Hin gattaniin dhommoqas akkuma isin hin jedhe karaa jechuudha. Ijoollee ittiin ergattanii natti himanii jiran ijoolleen duraan ergamee beekallee natti himanii jiran. Fakkeenyaaf immoo gizee bahaarraa illee ergamanii caccafallaqama fa'aa bakka uffanillee bakka baay'ee nama jalaa tabalaashaadha. Kun immoo laalamma kana kanatti erganii agartanii kun qollofama erga qollofameen booda immoo pilaastikiidhaan marama. Wannoon kun roottoon kun pilaastikiidhaan jimmi godhamee marama jechuudha. Jimmi jedhee pilaastikiidhaan maramee deema jechuudha. Isinii galee maqaan kee irratti barraa'ee lakkoofsi wannoo keetii sii kennamee harkatti sii kennamee maqaan keetii sii kennamee lakkoofsi roottoo keetii sii kennamee isaanis biratti hambisanii asirratti sii rukutanii isaa baasanii baafatte jechuudha. Yoo barbaruu barbaadan immoo yoo fattashuu barbaadan yoo isaa fattashaa hin kennitaa fi akkasittis baafachuu hin danda'ama jechuudha isinii galee. Kanaaf amma bakkeenya maqaa kiyyaana ergadha waan ta'eef ani biyyatti yoo fattashaa na gaafatan malee fi agumaan guyyaa taa'ee sanan kaffala malee wannan ani baay'ee kaffalu hin jiru jechuudha isinii galee. Garuu isinii hin hojjedha rakkoo hin qabu. Ijoollee baay'een isinii hojjettee argatanii jirtanii baay'inaa ijoollee baay'ee isinii hojjettee ijoolleen galan warra taargoo godhan isinii hojjetanii jiran jechuudha. Na akkasitti arganna jedheetiniin akkasittiin gammadee isin hin jedha.